هيا أما دو فيجرا أنو زكين إنه يفتني تلك برتي مكاري فنت ناس دكتور زكي جاتي نمو كومنتي كودا في دكتور زكي ندغو جرتا أما دو فيجرا خنو إسا وني نساق قبو جرا كوي خيسان ببين جناني موت الرجرتا نماتو يتدول I think دكتور زكي thank you غلطوما دو فيجرا أما أوكي أما شير خيسان دكتور زكي ندغيسا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قوي يرو تك فيديو بنيني أيه. حواسني قوتون أزلا مكا هنك دكتور زكيتي سي جيراني جلكوا مكا خنا أكا سيبتو قوتو في نقول اللي سيقابنا تسنين لا جلكوا مو حواسني خنو أما زكي نزل في جرا فيديو هابوه ورجت فيديو نباتني أرا نمكم سديد ترتني يفتني نمكم لما في ويد دبستني كل عارف بس دبستني karena nama kum sadi amman tana sharing keessan itti afufu amma gaa taabtaabiin isin gootan miileena lama galchaadha sagantaa jalqabuu deemna isinirraa turree turuu keenyaaf immoo dhiifama nuuf kolchaadha dafaya kuma lamaa fi dhibba sagalii kum sadii irratti duraan kum lama irratti eegalla jenne amma nan kum sadii doktor viidiyoo akka itti banattan ni beeytanii fi amma umaan jennu barree jira. amman baniin Okay, fuula laaluu feetanimi viidiyoon haa ba'u amma sagalee isaa dhageessanii isaa akka ta'e amantanii viidiyoo kana sheer godha nama kum sadii Ustaaz Hamzaan gaa reefun tanas kum shan irratti malee hin ta'uu jee anaatu mormee lakki kuma lama irratti ummata kana cinqinuu jeeni Ustaaz Hamzaan nama kum shan malee hin bahuu jaa isin gaame sagantaan amma jalqabamuu deema taabtaabii okay miilee lama irratti fuulli ni banama zakkii laal inni nu mileena isin irraan qusanne isinis mileena taabtaab irraan qusatina sanihu dafaati tuttuqa mileen lama galcha mileen takkaa fi kuma dhibba jaarra jirtan dafa daqiiqaa yoo xiqqaati daqiiqaa afur keessatti mee riikardii qabsaadha daqiiqaa afur keessatti mileen lama galcha taabtaab namni Ustaaz Hamzaa ayyee waan ati jette qeebalee mileen lama irratti narraa dhaabbadhu Ustaaz Hamzaan chaalenjii biraatis naa kanneen jira quba qabdan zakiin nama kuma fudhaniin ala yoo gabbu'e akkaawuntii kee dhabdaan anjee zakiin kee fudhataan anjee saniifuu zakillee follow godha amma nama kum sadii fi dhibba afur irra jira followerri isaa kuma fudhaniin asirraa gabbu'a yeroo gabbuusnu saniifuu namni kum sadii fi dhibba lamaa jira bikka takkaatu qaa zakii follow godha amma chaalenjiin isin kan hojii taabtaabii mileena lama nu galchaa zakiin mileena isinirraa hanqusanne nal inni qarshiin deemaa nuti sarkaan deemna saniifuu isinis taabtaab mileena akka qabnu barsiisa maal taatan saa arifa taa isin mileena as gubbaa harku idillee mileena qarshii qofaa miti sidi galee so dafa pa waaw kuma mileen takkaa fi kuma dhibba saddeet jirtan dafa mileen lama namnillee nam kum sadii fi dhibba lama jira so san booda viidiyoo isinii baasna sagantaa teenya ta ajaa'ibaati itti fufna Ustaaz Hamzaa jalaa rabbi na baasimee meeqarra jira follower isaa kum sadii fi dhibba torbarra jira follower isaatillee tuttuqaa mileen takkaa fi kuma dhibba saddeeti nama kuma dhibba taabtaab kuma dhibba lama qofaa fi taabtaab kuma dhibba lama okay lafa egaa mileen takkaa fi kuma dhibba saddeeti taabtaab mileen lama feena kan booda sagantaa jalqabna nama kum sadii fi dhibba sadii at least nama kuma afur yoo gootan andas na jaanatti tola Ustaaz Hamzaa kum shan jee ani kum laman jee Muwaaz kum sadii jee asaantiin kuma lamaa fi dhibba shan jettee okay mileen takkaa fi kuma dhibba sagal waaw mileen sadii guutuu mileena lama guutuu deema mileen takkaa fi kuma dhibba sagal mileen lama irratti ni bannaa okay thank you galatooma itti fufaa ammallee kum dhibba takkaa fi taabtaab kum dhibba takka daqiiqa lama keessatti taabtaab kum dhibba sadii gootan waaw muqaan yeesine ulee Ustaaz Hamzaa jalaa nu baastan okay kum dhibba takkaa fi mileen lama goof takka lama sadii afur shan jaha oh galatooma ulfaadha okay wanni hundi keenya sirrii jiraami koomentiinis ni mul'atte amma isinii fi amma sheeriitu hafe sheerii fi koppiliinkii keessaniitti dhugaa likkitti sheer godhaadha afaan huna dhukkubee jira haya galatooma ustaaza mee zala jirtaa ni jalqabna gaa amma wanna nu godhaa bakka mee ustaazan okay ustaazan jiru sheekharoo
caaltuu amaan welcome magana jaan dhuftan okay ni jalqabna bareentoo daawwite hayyee ni jalqabna amma sagantaan ni jalqabna zakiin as nu baha viidiyoo ni mee yeroo takka immoo bikka hamilee harka hamilee sanii fi doktor zakii jaati barreessaa akka reefu maqaa baastaniif sanitti kan booda viidiyoon as nu baha kan booda sagantaan teenyaa tibufaa sheekharoo illee nas jala jira okay thank you hamileen teessan koomantiini kuma afurii fi kumsadii fi dhibba afurra jira namni illee ni habanamu mimma habanamu silaa sagaleen jiraatte okay doktor Zaki assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh eega tiktok kanaaf illeen haarawaa angaafan dura dhufu tiktok kana akka itti viidiyoo banan hin beeku sitingii wallaaleeti waameek ati yoo wanni akkasii amma si mudata moo akka kiyyaa miti ni beektaa baratte viidiyoo banuu ni beekta yaa obboleessa kiyya mashaqqaan arke gaara dhaqee leenca ajjeesee fiduu ture naa dhiyaata obboleessa kiyya Aya, मैं कभी नुबन था, मैं वीडियो नुबन रब बेफे गई. Okay, bismillah. Thank you kalau toma beri yang kedua kalau toma pada amma video nas mubode ma balai si kayaknya adbani yesa mungkin dardar the toma kono nundar oromo gutur de megarum mina vi karte onne oromo gutu sene मैं video isa nagama namni bar kunu sagale nu fe kha jo jira هونو الله تكبير بفجر الدكتور عليكم ما شاء الله عليكم السلام ورحمة الله ما أنتوا كنا ميمي خرا ساعتك قوتو اسم خرم خطير سبربادة نمني برانكي نقودني نمني هبتت ديمي ما أنتوا كنا دي لحن دوان درسي أبليين كيا تيك تاك رتي أركم تاني تيك آفي تجان إيرا في دالان خيسن أما يرو هريبا إسام برا يخا أما يرو نما خيسا جريساني كويا هندينو خيسن تيك آفي دي ما قرأت وصو هنجنة السلام عليكم ردي بين اسمين ديكو بربادة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جاللا في خبجان تقولني تجرى بركتي إسنادك أبدونجا نعم لغا دا بوابيني كخيسا هنا رانتنا تتاكي خانا خيسا سيني والله واحد دولان في مدمي أنا رانتنا في سبخيا فاسيتي جولي سبيشالي درجو كخيا برتي أركامي إساني فكيني تون خيا وبعد بچو دا في الدون التجمع مالف وبلسهيني أبدين لين هاقلت همو عصرتنا فيري نبيسو دا في الدون جمع مالف وان براتي في اليوصوهي أبجا إساف كابو في تنين سبخيا كابو أرى رغا نميرو إدو زكي دالاس زكي نيسجر ميخامي جي هدو يا دوات به كانومانو أسرتنا أركاني يادي جوفين أني وانخنا دركامي توما مالي أسرت اللي أركامي نما كستي في اللي جرسيسو في نيتو في اللي يعني نما سوشال ميديا اللي متي رغا دبتو في لكن الموجالة لا في نمو مغرتي yaada tokko sirratti ibsachuu fadhuu fi yaada atummaan kunuu nama akkamii isuma kanaa umeen ilaallaa tiktaakuma kanaa nama hedduudhaatutu maqaa isaatiin banatee jira mee inni kunuu kamii innoo tiktaakii kana ni qabamu akkamii yaada jiru garte kanuma hundaafuu mee waanuma kanaa warra anummaan as bahee isaaniifis mee fakkeenyaa ta'u ani waa'ee TikTokii fi waa'ee social media kanallee hedduu raawwannan jiran yooniin seenee ilaalee Facebookni sanilleen yeroo gargaarsaa fi haalli tokko online irratti yoo wanni maxxanfamu laalumaa fi malee nama social mediaatii miti immoo warraan tana dhugaa dubbachuudhaaf TikTokii jechuun dirree mu'asharaa jechuu obboleessa fi kanaaf har'a dirree mu'asharaa tanarratti argamee gaa amma warri gartee cicciree fuudhee sagalee tiyya tana gartee facaasuu fi
kanatti hofluu fi kana qoosuufu si galtee warrummaan koomadiidha jaamtu uzuliuu fi kasoonkoo fi jettu tunii fi hundinuu warranta nagaa haa oowwifatanii jeeti jechuudhaaf ani dhugaa nama shabaabaa nama gartee nama hofluu fi jaalachuu nama simachuu nama hedduu kabajaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne dhabaa fi qabaataa osoo hin jenne kutaadhaanii fi gandaanillee nama filuu miti. Immoo akkanatti sabaa kiyya dura taa'ee isaanii wajjin yaada tokko tokko wanna jechuun hedduu natti tola. Kanumaan wal qabsiisee immoo arraan tana bu'aa hedduu takkaan na mudatee ani waan kanallee hin beeku. Immoo akkuma abdiin jeetti reefu isiniif tuqeetti ture. Waa'ee maqaa doktorummaa kana akkamii doktorummaa jennee Zakii yaamnamoo akkamii yaada jiru irratti gaafii dura hogguunanii geestii keessa seenu waan hin dhageenyaa. Osoo atiin dhufin dura dhiifama osoo atiin dhufin dura maqaa baasaaf jennaani namu doktor Khaan Baabaa Khaan Haaji yaani doktorri heddummaannaan bas doktorummaa keessaa fudhannee nama kuno almost nama kum afur irratti doktorummaa kana doktoreetii kabajaa sii kan nu deemna nurraa fudhattaayii asumaanuu siin jenna mee akkam jedhu. Kana irratti deebisaa kan nu barbaada. Alif ani dhugaa dubbachuuf doktorummaa sin barbaadu waan muuxannoo ittiin qabne fi gartee dhugaa namni amma asirratti oguu bahu ijoolleen keenya ni agarra doktoreetummaa kabajaa tagartee ittiin wal qoosanii fi kanuma abbaanii fi kanne tana taati. Namni immoo bifa biraatti gara biraatti illee akka biraa hubachuu waan danda'aniif ani sanii yoo na yaamu baattan natti tola jeetii yaada dhiifamaa wajjin. Tole galatoomii Zakiin nama olii tana hin feene irraa takka haganan arke keessatti Zakiin jalqaba irratti obboleessa keenya abbaa hiyyeessaa yeroo tante qaalii aarsaa gootee sagantaa tana irratti nuuf argamuu keetiif galata maqaa kiyyaa fi maqaa ummata daawwattoota kiyyaatiin galatoomisiin jechuu barbaada. Egaa directii kama sagantaati seennaa gara sagantaa osoon seenne duratti Zakii waan jettu ni qabda. Sagantatti directii seenuu deemna amma ragaa fi deebii. Dhugaa dubbachuuf nama waliin jedhullee hin jiru immoo waan na mudaterraa tasbii tanaan fidadhee galtee. Maaliif fidatte Zakii tasbii? Dhugaa tasbiin tun wanni irratti dhuftee fi arra Zakiin paablika irra bahee namni arragaa akkuma reefu jeesanitti uzuliuu fi maarree fi gartee kasoonkoo fi wii jechuun tun hundinuu arraan tana yaa rabbi afaan namaa jalaa na baasi jecha kiyyallee kan oofaanii bahu gartee kalaama namni illeen itti gammadu kagaltee dhiiraa dhalaa osoo hin jenne isaanilleen itti gammadan rabbi na haa godhu anallee tokkummaa namaatii fi jaalala namaaf raabsu rabbi na haa godhu yaada jiru irratti kana fidadhee jechuu barbaadeeti kana hara sagantaa naafettan irratti deemuudhaaf kamiin qabu banuun dandeessa. Okay. Galatoomii ummata keenya galatoomaa ulfaadhaadha taattaa fi ammallee itti fufaadha isin hojii teessan anis hojii tiyyan jalqabaa Zakiinis waan gaafatame irratti dhaabbatee inshallah deebisaa gaggaarii akka nu deebisu abdii qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya sagantaa bareedduudha galatoomaa ulfaadhaadha. Tole mee jalqaba irratti Zakiin maqaa kan kee guutuu yeroo takka do not disturbing godha telefoonni kiyyan irra bilbilamu jira daqiiqa takka na obsaadha dhiifama yeroo takka. Okay, difama. Thank you Sadiq galatoma warren Zakii. Asmaanu dhaamsi lammada challenge inni kanname namni ol seentan hundi Zakii follow godhu akka hin daganne 4,800 irra jira follow godhaadha. Tole mee jalqaba irratti maqaa kan kee guutuu Zakiin eenyu? Zakiin eessatti dhalate? Sambooda biyya baqaa eessa jiraate? Amma hoo
eessa jira Zakiin? Maqaan kiyya Zakii Muhammad Idrisii. Bakkiin itti dhaladhe magaalaa Harmaayaa, aanaa Harargee Bahaa. Bakkiin biyya baqaatti ture. Amma immoo bakkiin jiru magaalaa Dallas Texas Ameerikaadhaan jira yeroodhaaf. Galatoom. Jalqaba gaafa biyyarraa baatu bara kam turte? Bara kam ture? Akkasumatti umriin tantee meeqa turte gaafa san? Gaafa karaa biyya baqaa deemtu? Dhugaa dubbachuuf yeroon ani biyyarraa deemu nama waggaa 8ti. Waggaa 8 biyyaa baate? Maaltu si mudate karaa kanatti yeroo deemtu? Achirraa kaatee egaa Naayiroobii ga'uuf? Maaliin makiinaa akkamii si dhiisan umrii xiqqoo saniin? Ani akkootiyaa fi habootiyaa wajjin biyyarraa ka'ee karaa Naayiroobii dhufe. Yeroo sanitti Indegee jaaniin xayyaara xiqqaa tokko jira kan amma 12 fuudhu. Saniini karaa Moyyaaleetiin achirraa horree Naayiroobii seenne. Yeroo sanitti wanni nama jette karaa kana hagaa Naayiroobii jirutti wanni kan jiru jechuudha. Allatummaan inni nagaan dhufee alhamdulillah. Maashaallah. Zakiin ijoollummaa isaa akkamitti dabarse? Maal irratti dabarse jetti gaafiin? Akkamiin dabarsite ijoollummaan kee? Ani ijoollummaa irraa eegalee hedduu nama daldala yookaan nagdatu waa godhuu jaallatu. Jalqaba eegaan irraa bee Naayiroobiitti dhufee barnootaan eegalee. Usumaan barnoota barachaa jiruutiin gidduunis daldala nagada gartee ifumaaf achi keessa waa gurguranii fi waa bitee yaalaa erguu itti galee. Waan akkasiitiin eegalee daldaluma keessatti bareechuu dandeessan gabaabaa. Thank you. Sagalee jechuu jiran hordoftoonni sagalee Zakii jiranii. Sagaleen dhagahamu? Amma ni dhagahama. Yaa bilbila lafa wanna godhee jiranii sagalee isaan biraatti tole. Galatoom. Maaliif Zakii Daalaas siin jedhu turan hawaasni siitu baafate moo maqaa kana hawaasaatu siif baase? Zakii Daalaasiin beekamta hawaasa biratti eenyutu siif baase maqaa kana? Akkuma beekamutti Daalaasiin magaalaa Texas keessa jirtu. Maatu maqaa isaanii moggaase naa moggaase. Thank you. Ammallee sagalee jirame sagaleen irraa akkana qabeesni hojii haasa'uuf irraa. Akkanatti amma silaa bikka maayikiisa waan wayii xiqqoo silaa jala keesse akka sagaleen danteesseen. Hayyee. Akkana bareeddu amma sagaleen silaa. Yaa abdii ati kamalee na gootee bari yaa obboleessa fi. Wanni beeni nama beeytu jaani. Okay, amma ni dhagahama hordoftoota mee Zakii mee amma dhagahama. Dhagahama. Okay, qulqulluudha sagaleen ni dhagahama amma. Ati na dhageenyaan isaan ni dhagahanii maa rakkina qaba. Amma sinda amma bareeda. Okay. Galatoomii ulfaadhu mee Zakiin karaa miidiyaadhaa akkamitti dhufuu dandeesse? Dhufi jennaan immoo dhufiinsa hawaasaan yookiin uummata biraatiin addaa dhufte. Dhufiinsa hawaasa keetii irratti maallaqa dhangalaasuu miidiyaa irratti footoon dantee mul'annaan Zakii nagana kan. Footoo dantee agarraan Zakii nagana kan. So dhufiinsa addaatiin dhuftee miidiyaa kana immoo dhufi jennaan bakka takkatti garagalchite. Zakiin akkamitti karaa miidiyaa kana dhufuu danda'e jalqaba? Akkasumatti eefuma miidiyaa irratti dhufe Zakiin hawaasa isaatiif gumaacha ka'ee gale nuti gaa miidiyuma irratti agarutti jirra. Mee kanaan wal qabatee jalqaba akkamitti akka karaa miidiyaa irratti namni akkanatti baasuu danda'e kanaan wal qabatee nu himi dura. Jalqaba waan hundinuu rabbuma biraahi. Ani dhugaa dubbachuudhaaf yeroo duraatiif namni qilleensa irratti na baase jaafeetu. Asin illee isa galateeffachuu barbaada. Waan paablika irra na baaseef osoo hin ta'in galateeffannuu gartee nama tokko guyyaa tokko tola si oolee yookaan hawaasa kee biratti si baase
galateeffamu waan qabuuf malee as keessatti ani baasuullee barbaadeetii miti. Yeroo hedduu innilleen waan osoo anaa fi inni osoo waliin beeyne duratti waan hedduu taniinan godhaa ture jira jechuudha. Osoo paablikaan irratti hin baaneen duratti jechuudha.